haadhaan mari'annee ollaadhaan mari'annee isinii kennina mootiin isin mari'anna. Bareedduudha rabbi isinii baakenne. Yoo rabbi isinii kenne. Bineensii kanaan distii isaadhaan isinii kennina. Isii bareedda. Badiriyya. Salaamataa jiraa jiru keessummaan dhufeera. Waan isii dhaabamu keessummaan dhufee golgee ta'aa jira gaa si kennuufi haadha keettimi. Abbaan tamaame baaboo giboo kun eessuma eenyu tamma? Eessuma abbaa jabali baagaroo baafoo gida gooyeeti. Abbaa jabali baagaroomu? Baagaroo baafoo gee? Lagooyee. Lagooyee asii kana? Qaccee nama guddaatillee? Nama guddaati. Oromoo machaati miti amma abbaan isaanii? Nu aadaa dhagaa Oromoo eessuma godhachuuni. Bareedduudha. Bareedaadha waa tokko. Qorannu malee nusi numnu dhiqqa. Isaan kunis wal fakkaannaan bareedduudha. Fakkaataa dhuga. Keenyas immoo walumatti gala dhaqee boora salgan keessatti lakkaa'ama keenyas qaccee gingicha harafee jeenee makkoo dhaa'ee karrayyuu jedhu kan keenyaanis akkasitti waamu. Durii booran salgan keessaa waliin fuudhanu ilmaan abbaa tokkooti jedhu. Salgan kana karrayyuu abbaa ta'e dooyyoon gajaraa abbukaakoo awulee aaxxoo jarri akkanaa kun ilmaan karrayyuuti jedhu waliin fuudhanu. Namni seenaa kaleessa darbe abboowwan keenya akaakowwan keenya qorachuu hin dandeenye fuuldurattis seenaa tolchuu hin danda'u. Seenaa hojjechuu hin danda'u. Keessumaa wal lolaa jira. Inni kun bareedduudha rabbi isinirraa jaallatu abbaa tamaame kennuun keenyas ulfina isin deemtanii dhuftanii taraa abboowwan keenya akaakowwan keenyaatiin nu gaafachuun nuufis ulfina. Ulfinni keessaniin badiin taraan keessaniin badiin. Seenaan akka ajaatti nu jalaa jijjiiramee namni gabaatti wal fuuchuutni karaatti wal dubbachuun kuni seenaa abbaa keenyaa tartiibarraa moluqqee wal wallaalchisaa deemaa jira waan ta'eef abbaan ilmaas abbaan intalaas taraa abbaa ofiisi akaakowwan ofii balleessuun qabu itti fufuu qaban. Kan abbaa boqii boo eebbisuu mashuu qabna malee kan isaanii noortoo qopheessa. Alhamdulillahi rabbil alamin.